gadaa qofa gadaa jechuun bulchiisa sirna gadaa Oromoon immoo bocatee qocatee kan jiruuf jireenya isaa itti hojjetu gadaadha jechuudha. Aangoo dabarsee kan kennu Afrikaa keessatti oduu biyyarraan baqatin oduun du'in waraanni tokko oduun kaasin oduu ukkurri tokko hin ka'in oduu sabni isaan unkuramin aangoo dabarsee kan kennu gadaa qofa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya bakka nuti ammatti argamnu ammoo bakka walharkaa fuudhiinsa baalli yookiin alangee gadaan melbaa gadaa muudanaatti kennuudhaaf bakka itti qophaa'ee jiru kanadha. Akkuma argitan namoota hedduutu bakka kanatti walitti qabamee jira. Hanga xumura qophii keenyatti immoo nu waliin ta'uudhaan sirna asitti geggeeffamaa jiru kan hundumaa akka nu waliin hordoftan kabajaa guddaadhaan isin affeera. Bapa ne marka bi disa kori hita Allah tu kori tu jaba koi daga ko kota kori biya chappe tu ma biya binchan tu lama biya oda roba biya oda na be biya oda bultun biya oda bisi biya oda bullu biya gada shanani biya tu lama shanani biya horajani biya horajangara sabi sa sabi nagan nuti gai wangale rumas wangale rumas keju ma gori jakan nuka gori sa ku be kaje ka sa kaje sa ko ra kaje sa sanji kaje sa di be kaje mande nu ragai nuti araran ara bina gati rumas ye jabru lagi jagan namu lagi mande nu ragai barana ganu tai haji tu daga kapana nu teri Tariet, Araga Paret, Wanai, Arar, Timale Malabo Kegori, Sandu Mirgati Rubat, Sandu Jabi Abad, Sandu Kundi Bibi, Bajak Nabi Bakar Rati Nubunji, Sana Magori, Tisawa Kagori, Barsedu lagi, Manu Ragabi, Arara. जाना गया हेवा कानून आ गए हेवा कानून आ गए Gadaan isinii dhagee araaramee isinii dhiisee kana komadde dhiisee isinii dhagee isinii jedha waan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sirni kun haala akka kanatti bareedaa ta'e kanaani bakka abbootiin gadaa warri baalli fudhatanis haa ta'u warri kennan bakka argamanitti sirna bareedaadhaan geggeeffamaa jira. Lookoon isaas jirti kunoo Dr. Looko. Baga geesse Dr. Jille akkami? Ayyee kunoo. Oromtichi dhaleedhaan qabaan amma dhaleen galma jirti jechaa jiru. Bakka dhalee dammuma kanaan hogganuu qaban maal ta'echaa jira tuulan? Inta. Lachuun inta. Hojal. Sigale Fanje. Sigale Fanje. Sigale Fanje. Wadala. Sigale Fanje. Sigale Fanje. Sigale Fanje. Sigale Fanje. Kambana tunjirtu.
Injiru kan banat. Faki kuma malin. Ma adalah sa. Faki ni ma adalah sa. Faki masih sa nama tu ka. Masih gari tu ka. Masih kubarat si namni arti nagar se kul dala ta. Angkisi dala ta. Angkisi berat dala ta. Karabana. Iya pucha gota kacira dala ta. Jangan kacira dala ta. Dura kacira dala ta. Nabi ya pucha kacira dala ta. Ma dala ta. Kumu ilmu apa ba? Karabana. Gagal tani? Masih barat. Adala. Wadal marreti. Wadal harrento. Tumturi. Wadal harrento. Jirun kiais. Marsha gari tu. Kitab teranya. Orang gari tu. Dina nikti. Marsha adala. Gumar batat. Rupiah satu je. Makina satu je. Wala harman. Waka katel lafam katede. Hanoja tuliza. Ugesa. Gumar sama ka dijeti. Gumar ilman batati. Kitte. Yorana sata. Kabatu. Isabasa. Demu. Basa. Nyatani. Sigale fanje. Namalata. Sigale fanje. Basu. Sigale fanje. Maga tu harkan intu mamale bari warana ka dina namarata chasa. Famur makan jetisa. Aku makan jetisa. Gumar sakit tu ambata. Baringalu. Sira gumar sa amba o injen ni chapen kare sa gumar sakit tu ambata. Sigale fanje. Getiera jeti. Sigale fanje. Sigale fanje. Mare. Abi. Oli. Yo wallande ira da bade mare. Oli. Kabe ka himballechin. Oli. Korsu mare. Ato jasa daga mare. Oli. Apeta icha waji waji mare. Ato. Oli. Oli. Amma mudana kenu da. Oli. Iro halange ne ko pesire. Oli. Amma se na ra ka tu yera. Ye. Bagore sa. Malsun dhagam. Gadaa qofa gadaa jechuun bulchiisa sirna gadaa Oromoo. Oromoon immoo bocatee qocatee kan jiruuf jireenya isaa itti hojjetu gadaadha jechuudha. Aangoo dabarsee kan kennu Afrikaa keessatti oduu biyyarraan baqatin oduun du'in waraanni tokko oduun kaasin oduu ukkurri tokko hin ka'in oduu sabni isaan unkuramin aangoo dabarsee kan kennu gadaa qofa jechuudha. Baga gammadda. Abbaa Gadaa har'a aangoo fudhatte maal sitti qaba? Baay'ee gammachuudha. Maqaa kee achumaan uummataaf to'inte? Maqaan koo Geetuu Taliila Tufaati. Aangoo karaa nagaatiin Abbaa Gadaa goobana hoolaarraa fudhattee jirta. Gammachuu akkamitti dhaga'ame Abbaa Gadaa? Gammachuudha. Sirna bareedaadha. Fakkeenyuma dimokiraasii sirna gadaati gadumatti na qaba. Karaa bareedaadhaan yaa ulfaatanii hayyoonni keenya warra hangafa keenyaati. Barsiisaadha inni. Isaanirraa gadaan bu'aa baay'ee baratti. Nun immoo fakkeenya isaaniitiin isaan karaa nagaa kanaan isaanirraa warra fudhachuun baay'ee itti gammada. Gadaa milkeessiifata. Gadaan Milbaa aangoo isaa karaa nagaatiin gadaa keessanitti dabarsee jira. Gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ame? Akka gadaa Tuulamaatitti waggaa 71ffaa gadaa badde deebitee har'a marsaa kana sirna OA kanaan akkanatti Milbaarraa muudanni yookaan mittillee wal harkaa fuudhinsa raawwachuu keenyaaf gammachuu guddaatu nuu miti biyya hundatti dhaga'ama, addunyaa hundatu gammada. Sababni isaa maali yoo jette gadaan kun gadaa yeroo Milbaa keessatti akkanatti godaansi hin babal'anne. Amma sa'aatii ammaa kana akkanatti Milbeenyi biyya tana cimsee utubee akkanatti muudara hamma kana godaansisuu isaatiif galatoomaa jechaanii
nuti immoo eegdura alchiisa immoo kan kana caalaa sirriitti dachaadhaan godaanan godhuudhaaf yaalii guddaa xiqqaa fi guddaa irratti hojjennee gadaan kun sirna addunyaatiin akkuma beekame sirni hin beekne illee yoo jiraate akka sirriitti beeku godhuudhaaf tattaafannee fuulduratti hin baafnaa jenna. Kabaja guddaa warri biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus baga guyyaan har'aa guyyaa gammachuu nu ta'e baga walharkaa alangeen keenya kun gadaa meelbaatirraa gadaa muudanaa kun baga nagaan nu kennani baga nagaa fudhannee akkuma nu gammanne biitti hundumaa gammaduu hin jenna. Bakka kanatti hojiilee adda addaatu ati hojjechaa jirtu si argeen ture. Gaheen kee guyyaa har'aa maal ture? Ati immoo gadaa kam keessa jirta? Yeroo baleedha amma muudama fudhanneerra abbootii alangee wajjiniin dheedduu isaaniiti amma poolisii akka hidhassan jechuudha. Poolisii abbaa gadaa? Sirna kana dheenu. Sirna kana nama dabse nama alangee odoo abbaa gadaan ta'in ani abbaa gadaa ta'e dheetoo qabatte nama immoo muudama kanarratti alangee galchuu dide kana dheennaa jechuudha. Deebisiitii immoo haadha manaa abbaa warraa irraa du'e si gabaan jedhassan jechuudha. Dhaqeetoo gaafa inni itti galu seera malee gaafa inni itti galu gaafa inni ilmoo du'aa cuucusan nu immoo itti baaneeti murraa jechuudha. Kanaaf seera isaa kan mootummaan biyya bulchuuf fayyadamuu fi kan abbaa gadaa kana akkamitti wal cinaa adeemsistu poolisii idilee wajjin? Waluma cinaa yaa'a baay'ee walirraa fagaatu suni sirna mootummaatii kun immoo sirna aadaati jechuudha. Namni sirna aadaa kana yeroo ammaa kana fudhata jettee yaadda? Fudhateera amma bakka jirutti wanni si hubachiisuu barbaade amma tuulamni bakka baay'ee jira. Tuulama as jiru kana bichaa odoo hin taane siikoon mandoo keessa illee macca keessa illee jira baala illee jira kaalaal kan as jiru miti tuulama as jiru bakka tokko yeroo wal qabateetoo jiru kanaa miti amma nuyi arsiirraa dhufu Oromoo tuulamaati jechuudha achirraa dhufnee achii kaanee dhufnee seera kaleessa abaabayyuu keenya akaakayyuun keenya asitti irreeffachaa turan asitti muudama fudhachaa turan kana fudhachuudhaa dhufne jechuudha kanaafuyyuu fudhatamduyyuu ittiin bulaa jiras lafa qabateera jechuudha. Gadaan tuulama haala bareedaadhaan alangee walitti kennanii jiru. Maaltu isinitti dhaga'ame akka hayyootaatti? Gammachuu guddaa nutti dhaga'ame. Gadaan keenya egaa addunyaa alamillee akka beeku haala mijeessituu biyyattii teenya fakkoo nama dimokiraasii. Gadaan keenya dimokiraasii guutee irraan dhangala'e. Namni gadaa keenya keessa jiru sirna dimokiraasii kan calaqqisiisuu danda'u. Amma egaa akkanatti taphaakoo fulaan wal dhiibbannu dadhabnus dadhabbiin keenya bu'aa argachuusaatiif gammanne baay'ee gammanne gadaa rooba biitti qofaa gabbina. Egaa gadaan Meelbaa hojiiwwan gurguddoo hojjetee jira, malkaawwan hedduu saaqee jira. Gadaan Muudanaa immoo maal akka godhu irraa eegdu sin? Gaariidha gadaan Meelbaadhaa haala gaarii hojjetee daandii gaarii argisiisaa ture. Gadaan Muudamaa immoo sancaalaa mimmiidhagfatee seera isaa tumatee uummatatti himee uummata isaa of jala hiriirsee gadaa teenya tana addunyaa irratti ammallee duraanuu beekamtii ammallee haala gaariidhaan akka beeksisu jechuun barbaada. Gaheen hayyootaa maal akka ta'u barbaaddu? Gaheen hayyootaa qeerroo isaa gorsuudha, uummata isaa gorsuudha, barsiisuudha, jaalalaan akkanatti dhufne ijoollee meeqatti dhabneeti arganne malee kanatti nuu kennameetii miti. Waan kana akkatti fufanii jabeessan adaraa guddaa qabanii keessumattuu immoo akkuma amma jedhame gadaan Meelbaa baay'ee hojjetee waan baay'ee hojjetee kan amma dhufu immoo kana caalaa irraa eegganna. Gadaa kana guddisuudhaaf addunyaa irratti nu beekameera haa caalu beeksisuudhaaf hayyootiin hojii guddaatu irraa eegama. Dargaggootarraa maaltu eegame kan hayyoota isaan nutti? Qeerroorraa wanni eegamu qeerroon waan barbaadu san galmaan ga'ee jira. Kalellee ilma abbaa gadaati. Duudhaa ganamaatii fi safuudhaan eegeetiin dirrillee bakka qeerroon hin jirre hin toltu. Yoo qabsoon inni fideetiin hin jedhe har'a addunyaa irratti akka beekamu dhaloonni of duraallee itti aanu immoo biyyaaf maal akka gahee qabu gahee qeerroo kana guuttatee ulaagalee guuttateetiin abbaa duulaa ta'ee deebi'ee immoo gaachana ta'ee waan hundaanuu foollee ta'ee nama biyya eegu waan ta'eef isa itti aanullee dhaloota bobba'ullee barsiisee
biyya kana qaceessisuu guddatullee qeerroo jedhamee eegama bu'aa isaallee argaa jirra yoo rabbi jedhe. Akkuma beekamu gadaan sirna dimookiraasii addunyaa irratti baay'ee fakkeenya biyyoota guddatanii hedduudhaaf ta'uu danda'u. Guyyaa har'aas immoo isuma sana kan ija keenyaan dhufnee argine. Sababiin isaa akkuma argitan nagaadhaan namoonni aangoo waggaa 8 fi bulchiinsa gadaa Tuulamaa keessatti bulchaa turan hundumti isaanii guyyaa har'aa alangee isaanii nageenyaan gara gadaa Muudanaatti dabarsanii jiru. Kun immoo gadaan nagaa ta'uusaa, gadaan walqixxummaa ta'uusaa fi gadaan dimookiraasii ta'uusaa addunyaatti sirna agarsiisu jedheen amana. Egaan daawwattoota keenya akkuma beektanii alangeen mallattoo aangooti gadaa Tuulamaa biratti. Gadaa Gujii biratti akkuma beekamu baalliin mallattoo aangooti. Kan gadaa Tuulamaa ammoo alangeedha. Alangeen ammoo aangoo gadaan duraan jiru gadaa biraatti gadaa itti aanutti dabarsee itti kennu aangoo guddichi kunoo alangeedha. Alangee kana guyyaa har'aa gadaan Melbaa gara gadaa Muudanaatti dabarsee jira. Sagantaan keenya guyyaa har'aa sirna dabarsaa alangee gadaa Melbaa gara gadaa Muudanaatti bakka kanarraa isiniif dabarsaa ture. Kanuma irratti kan raawwannu ta'a. Gadaan Quufaaf Gabbina